Teejiin ulfaan gara Dubaayitti deebitee jechaa jiru. Dubbiin kun dhugaadha moo soba? Shamarran keenya gola madaamii yeroo hojjettan dirqama sirriitti wanti beekuu qabdan. Gaafa biyya Arabaa dhuftanii maaliif akka dhufnee beekuun nurra jira. Yoo kana hin beekne ta'e muudannoowwan obboleewwan keenya muudachaa jiru kan mataa keenya cinqillaati keenya gubbaarra ba'aa jechuudha. Egaa shama harka fuunee kabajamtootaa fi daawwattoota hordoftoota keenya nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkaa fi lafartan sinifaa baay'atu. Anis obboleettiin keessan bakkaa fi lafan jirutti waaqayyoof galannaa ga'uu nagaa fayyaa kootidha. Isinis warri mana keenya haaraa taatan laayik sheer gochuudhaan gara maamila keenyatti dabalamaa isiniin jechuun asumarraan affeerraa kooti. Egaa hordoftoota kiyya viidiyoo kanarraa waa hedduu barattu. Kan asirratti argaa jirtan tiijiidha jechuudha. Ijoollee baay'een viidiyoo kana jalatti waa hedduu barreessaa jirtu. Tiijiin gara laayivii dhufte yeroo dubbattu wantoota garaagaraa barreessaa kan jirtan hedduu keessantu jira. Koomentii na dhibee keessaa jechuudha. Ani ergaa heerumni akkana ta'es hin heerumu. Erga biyya galuun akkana ta'es ani biyya hin galuu an jedhudha baay'inaan kan barraa'e jechuudha. Isaan keessaa obboleettii keenya tokko kanan dinqisiifadhe jechuudha. Ani lakkii hiyyummaa Itoophiyaa sodaadhee biyya Arabaatti nafu. Kan ta'ee san ta'ee biyyuma kan koo wayyaa. Haati ormaa bareedduun akka ilmootitti naman ilaaltu. Haadhuma ofii fokkattuu santu akka haadhatitti ofitti nama qaba. Kanaafuu an hiyyummaa Itoophiyaa filadhee galeen maatii koo wajjin jiraadha kan jedhu obboleettii yaanni galeef obboleettii muudiin galeef tokkotu barreesse jechuudha. Viidiyoo kana jalatti hunda isaanii dubbise koomentii kana qofaadha jechuudha. Kana arge innaa sumarraan kana jechuu barbaadu tigistii erga galte bayzawee oggaan guunne yoo ji'a 8 akkas taatedha malee ganaadha jechuudha. Garuu osoo oggaa hin guutin akkana erga taate gaafa oggaa guutte garuu akkam taate jettanii yaaddu. Osoo waggaa 2 Itoophiyaa keessa jiraatte hoo lubbuun ishiitu akka baatu beeka. Kana jechuun kiyya ijoollee baay'een gola madaamii gaafa hojjettan ala ba'uuf kan jarjartantu jira. Ala kan jettantu jira jechuudha. Deebitanii salbaajii onlaayiniidhaan warroota asitti suuqii banatee nagadatu. Warroota faayidaa argachaa jirurraa ulfata salbaajii guuraa kan ooltan baay'ee gajantu jira. Fakkeenyaaf amma namoota tokko maal godhu seetanii isaan tirfiirraa argatu shiitii kana 5 birrii 10 birrii 100 jedhanii kan gurguraffaa jiru. Gaafa saffaa ija hin qabdanii ol caccabsitaniiti. Ana asnaafidda ettanii kan bituuf jarjartan. Uffanni biyya Arabaa gaafa Itoophiyaa deeme dhugaan siniin jedha. Tokkoffaan namarraa hin deemu. Uffattuna sirraa hin bareedu. Wanna tokko jechuudha. Foormii hin qabu. Bakka haala hin qabu. Akkitti uffattu hin beektu. Garamiin akka uffatamuu hin beekamu uffanni biyya Arabaa. Waan an ofii kiyya argeef jechuudha. Kana qabatamaan jechuudha. Jalqaba akka hojjedhee galeen haala saniin jechuudha. Dhugaan sinitti hima. Bakka uffanni biyyatti baatiidhaan baatii lama faashiniin biyya seenaa jechuudha. Uffata babbareedaa, uffata laalteen qofni. Uffanni asii galu garuu guyyaa tokko yoo dhagaarratti miicite guyyaa lammaffaan daalichaa bifa biraatis dhufa jechuudha. Walumaa galatti uffanni biyya Arabaatii galu biyyuma Arabaatitti miicamee tokkofamuu barate waan ta'eef Itoophiyaa yoo gale hin bareedu jechuudha. Innaa tigiste erga biyya galtee garuu waan baay'ee ishiitu jijjiirame. Jijjiiramuun ishiin hin dinqu. Namoonni tokko qilleensa ol baruu dhabuu danda'u. Qilleensi biyya kanaatii fi qilleensi biyya achii tokko miti. Yoo sinin jedhu baay'een keenya amma manaa gadi hin baanu. Anamma dhugaan sinitti waggaa 5 mana kanaa ichaa deemeen beeku jechuudha. Yoo nan gizee takka isaa wajjin ba'i mana haadha ishii deemeen alatti bakka takka hin ba'u. Manuma keechan oola manuma keechan bula jechuudha. Kanaafuu qilleensi na dha'ee hin beeku. Gaafa gadi baanee qilleensi nu dha'u bifti keenya jijjiiramuu danda'a. Kana amannee too galla gara biyya keenyaa siniif galee inni biraammoo dubartiin heerumtee abbaa manaa qabdu tokko taragaaga'uu qabdi. Yoon siniin jedhu erga bultii godhattee ala jettee uttaaluu osoo hin taane tokkoffaa irratti erga biyya Arabaa hojjettee galtee akka wanna nama barsiisu jechuudha. Wanta shamarran biyya Arabaa barsiisu. Wanta irraa nuti barachuu qabnu gaafa galtan waan kana akkana godhadhaa jettee nama nu barsiisuu qabdu turte. Ishiin garuu saniin goone kan galte uttaalchoodhaa achi deemuudhaa wanta kolfaatu hojjette yeroo baay'ee jechuudha. Ani viidiyoo ishii nan daawwadha jechuudha. Inni itti aanummoo erga heerumtee abbaa manaa qabaatte tokkoffaarratti abbaa manaa ofii akkamitti dubartiin takka abbaa manaa ofii kunuunsuu qabdi, akkamitti dubartiin takka mana ofii kunuunsuu qabdi kanan irraa barachuu eege ture. Garuu waan takka irraan argine
umaa wanni irraa baradhu dhabe. Innaa yoon siniin jedhu wallaalaa ta'anii fi mesii ta'uu irra beekamtii argatanii beekamtii qabaatanii beekumsa qabaatanii osoo fi mesii hin ta'in hafuutu caalaa jechuudha. Yoo siniin jedhu osoo beekamtii hin qabaatin osoo waan tokko hin qabaatin fi mesii taatee beekamtii argattee uummanni si baruurra beekumsa qabaattee uummanni si baruu dhabuu wayyaa jechuudha. Yoon siniin jedhu isaan keessa tigisti ishee tokkodha. Yaa qoostu yaa taphattu kanaan nu caaluu dandeechi. Garuu haala jireenya ilmi namaa tokko jireenya akkamitti akka oofuu qabu dubartiin cimtuudha baay'izawee gaa'ila ishee keessatti bultii ishee keessatti jireenya ishee keessatti dubartiitu oofa jechuudha. Tidaariin tokko yoo dhaabbate tidaari san cimsee kan qabee iddoo guddaatiin gahee aarsaatti kaffalu dubartiidha. San barsiisuu qabda. Erga feemesii taate nuti waan ishee irraa barannu wayii barumsa irraa arganne nus jireenya keenya ittiin jijjiirru wayii nutti agarsiisuu qabdi turte. Garuu isheen sun keessa hin jiru akka jedhanitti ta'e Dubaayii dhufte jedhu ani haagam akka dhugaa ta'es adda baafadhee beekuu baadhu waan akkasiiti. Garuu ulfa wajjin akkamitti akka Dubaayii dhufte anaafuu gaafii ta'e jechuudha. Innaa wanni isin jechuu barbaade asumarraan ani ishii irratti haasofsoo hin taane hedduun keenya jireenyi kun akka fuulduratti nu eeggatu hin beektu laata. Baay'een keenya koomentii barreessuu malee kaan jechuu malee wanti obboleettii keenya kana mudate ana na mudata boru. Wanti isheen taate kun ani ta'uu hin danda'a boru jettanii gara jireenya keessanitti fiddanii yaaddanii beektu. Garuu yoon isiniin jedhu aguma fedhes yoo ta'e biyya ormaa kanatti naftan guyyaa tokko galuun hin oolu. Gaafa guyyaa tokko galtani jireenya iddoo jireenyaa tokko godhachuun keessan hin oolu jechuudha. Innaa asii gaafa galta wanta itti boqottan wanta boqonnaa isinii kennu wanta yaadarraa bilisa isin godhu wanta sammuu keessanii boqonnaa kennu godhattanii jirtu. Kana jalqaba yaaduu qabdu jechuudha. Amma tigistiin galte malee wanta boqonnaa shiidhaa kennu tokko wanta itti boqattee itti gammadu tokko waan hin godhanne Dubaay gaafa jirtu dhiira kaa wajjin suuraa ka'u dhiira kaa wajjin viidiyoo waraabuu na argaa jechuu uttaaluu malee boru gaafan gale maaltu na mudata jettee yaanne garuu gaafa galtummoo wanti isheen hin enne ishii mudatee jira. Dhugaa dubbachuudhaaf feemisoota Oromoo keessaa ani ijoollee barumsa irraa argadhee jira jedhee yaadu hin agarre jechuudha. Hundi ishiitu bilaasha. Feemisoota ijoollee Amaaraa odoo laaltanii dhugaa isin jedha yetambii kan jedhamtu yoo beektan jechuudha. Mucayyoo Amaaraa waggaa 9 Saudi Arabiyaa kana hojjette jechuudha. Inna gaafa biyya galtu mucayyoo suni YouTube chaanaalii hojjetti. YouTube ijoollee hedduuf jalatti gurmeessite. YouTube kana iddoo garagaraa fa'aa deema. YouTube viidiyoo bareedaa hojjechaa turte. Sanumarraa kan ka'e ijoollee hedduu YouTube kana barsiiste. Ishiinis jabaattee hojjette. Gaafa osoo waggaan guutin sarraatinyaa 11 jalatti qaxarte suuqii garagaraa bante hojjechuu eegarte. Har'a garuu mucayyoo sun deemtee nama gargaaraa jirti, rakkataa kaasaa jirti, viidiyoo adda addaa hojjechaa jirti. Shamarran biyya Arabaatti meeshaa bittee haga manaa geessaa jirti. Hojiin ishee hojii dinqaadha jechuudha. Inna sababa ishiitiif ijoolleen hedduun kan guddatantu jira jechuudha. Maaliif akkasitti ijoolleen teenya sammuu hin qabaanne? Maaliif sammuu godhattanii too akka waa isinirraa barannu, akka waa wayii isinirraa argannu maaliif hin taanime? Yeroo hunda wantuma wal fakkaataa, haaluma wal fakkaataa, bakka waan akkasii qofa dhugaa baay'ee nama jibbisiisa jechuudha. Wanti wal fakkaata keessa darbee bara shamarri takka haala uffannaa ishii uffattee bar namni tokko irraa barachuu qaba beektanii. Haala ittiin uffannaa ishii faa biyya gaafa galte shamara biyya Arabaa uffanna akkamii akka irraa deemu uffattee nu barsiisuu qabdi turte. Garuu san irraan argine kuftee kufaatii ishii argaa jirra. Fiimesii ta'uun erga kufaatii ta'e maal bu'aa qabare? Fiimesii ta'uun bakka namni biraallee immoo akka ishiitti cimee iddoo tokko akka ga'uudha malee akka kufuu miti jechuudha. Innaa viidiyoon kun miira keessa na galche dhugaa. Inna viidiyoon kun baay'ee miira keessa na galche. Maaliif jennaan osoo fiimesii teenya jennee warra baranna jennee namni nu eenyu yoo kufee arginu baay'ee nama gaddisiisa jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf har'a isheen nama guddoodha yoo isin jedhu umurii ishiitiin osoo hin taane beekamtii ishiitiin mata duree teenya warra barachuu qabna. Har'a akkana taatee bifa kana qabattee gara keenya dhufuun nama qaanicha. Egaa turtii gaarii isiniif haa ta'u. Mee yaada keessan koomentii jalatti barreessaa.